Akkam jirtan jaalatamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa kun gadhaa dijitaal miidiyaadhaa adda sagantaa haaraa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Namoonni chaanaalii keenya sabskiraayib gootaniiti nu jajjabeessaa jirtan hedduun keessan ulfaadhaa isiniin jenna. Namoonni akkasuma immoo yaada nu kennaa jirtaniif kallattii adda addaatiin sirreeffama hojii keenyaa irratti akka qajeeltootti nuuf kaa'aa jirtan baay'ee ulfaadhaa. Namoonni viidiyoo keenya jaalattanii laayik godhaa jirtanis ulfinni keessan guddaadha. Kanneen sheer godhaa jirtanis hedduu isin galateeffanna isiniin jenna. Ammas akkuma barattan hojii keessan addaan hin dhaabina. Nutis caalmatti waan gaarii tokko qabannee isinii dhiyaachuuf ni yaalla. Guyyaa har'aatis waan haarawaa barnoota isiniif ta'a jennee qabannee jirru kan isiniif dhiyeessinu ta'an gatumurratti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa hawaasni Oromoo keessaayyuu rakkoo adda addaatiin kan xaxamee jiru jireenya isaa rakkoon qaala'insi jireenyaa rakkoon siyaas-dinagdee kun ulfaataa dhufee jira. Egaa kanaaf maaltu furmaata kan jedhu meeshaaleeffama kana isinii dhiyeessee isinis waan kanarraa waan bartan koomentii jalatti na keessanii na hordofaa isiniin jedha hanga xumuratti. Egaa Oromoon durii kaaseetti waan jireenya isaa ittiin gaggeeffatu yookiin akka qabeenyatti ilaalu waan tokko qaba, innis loon horsiisuudha. Loon uummata Oromootiif kabaja guddaa qaba. Gurguree mallaqa ittiin argata, akkasumas wantoota tajaajila mana keessaatiif itti fayyadamaa jechuudha. Egaa yeroo addaa maashiniin kun wantoota adda addaa yeroo oomisheen jiratti gaafa kanarraa wantoota adda addaa oomishee fayyadamaa manni Oromoo gogaan isaas iddoo bultiitiif ni oola. Wantoonni loon tajaajilli loon kennu baay'eedha. Kanaaf manni Oromoo looniif kabaja addaa qaba jechuudha. Egaa bara durii keessa nama badhaadhaa jedhamu jira. Namni kun loon qaba, baay'ee sooressa, gurra qaba jechuudha, dhageettii qaba. Egaa osuma jireenya isaa gaggeeffatu yeroo tokko loon isaa kana keessatti wanni addaa uumama. Egaa wanni addaa uumamu kunis maali yoo jettanii loon isaa kun moonaa cabsaati bahaa yeroo adda addaatti ooyiruu ollaa isaa nyaataa ollaa isaa rakkisaa. Innis kanaaf baasii baasaa loon isaa gurguraa kaffaltii kaffala jechuudha. Qarshiitti jiree loonis kennaa jechuudha. Rakkoo kanaaf fala barbaaduun furmaata akka ta'etti fudhatee yeroo tokko taa'ee yaada ofiisaatiin namootaanis baay'ee maratee fala dhabnan ofiisaatiin taa'ee maratee waan ta'e murteessaa. Wanni inni murteesse kunis moonaa iddoo lamatti ijaaruudha. Akkuma jedhe immoo yaada kana hojiitti jijjiiree moonaa kana iddoo lamatti ijaaraa. Erga ijaareetii loon isaa kun kan moonaa tokko nagaa yeroo bulu, inni lammaffaa immoo nagaan buluu caalaa baay'ee akkuma baratame ollaa isaarraa midhaan nyaatee ooyiruu namaa balleessee ammas obbo Badhaadhaan kanaaf kaffaltii kaffalaa. Moonaan tokko akkamitti nagaan bulee tokko ooyiruu namaa cabsee loon kun nyaata jechuudhaan ammas gaafii kana deebiidhaaf rakkoon waan itti dhufeef moonaa kana sadaffaa ijaaruun dirqamatti ta'a. Obbo Badhaadhaan bifuma kanaan loon isaa faratti barbaaduudhaaf moonaa isaa kana iddoo hanga 10tti ijaaraa jechuudha. Xumura irra fala argate waan isin ajaa'ibu. Isaa tokko qophatti foonaatti ijaaree 10ffaa irratti saani kun kophaa isaa ba'ee ammas ooyiruu namaa akkuma jedhamu san nyaatee garuu miidhaan inni dhaqqabsiisa akka loon qabatee ba'ee ooyiruu namaa miidhu sana osoo hin taane miidhaa xiqqaadha. Innis ganama yeroo ba'u foonaan sagalii nagaan bulanii foonaan tokko baay'ee midhaan nyaatee jira. Horiin kun horii kana yoo barbaadu sa'a tokko sa'a daafaa jedhama. Akkuma beektan uummata Oromoo sikkoo mandoo kana keessatti sa'a daafaa jechuun horii daafaa jedhani. Horiin daafaa kun horii nama nyaatu, horii nyaatu, horii naamusa hin qabne jedhama. Horii daafaa jechuun egaa horii kana akkamitti horii keessaa balleessaa kan jedhus gaafii itti ta'e. Gaafiin kun amma salphaadha, akka isaan kaawwanii hin dhabu fala argatee jira waan ta'eef. Kanaaf obbo Badhaadhaan maal godhee ollaa isaa baasee horii kana maal godhaa rakkoo akkana isatti narraan gahaa ture kan jedhu ollaadhaan madata. Gostis ba'ee horii kana ofirraa qaleetii gogaa isaa gurgurii jedhaniini akkuma ollaan isaa yookiin firri isaa itti hime obbo Badhaadhaanis maal godhee horii isaa kana qalee kallattiidhaan akka foon isaa nyaatamu godhee foon isaa erga nyaatame ammoo gogaa isaa gurguruuf gabaa baase jedhama obbo Badhaadhaan. Horiin daafaa kun firri isaa akka qalamu taaseef kun gogaan isaa gabaa ba'ee jira. Kutaa lammaffaa kan itti fufnu ta'a. Egaa kutaa tokkoffaa kanarraa barnoonni isin argattan maal akka ta'e koomentii jala nu kaa'aa. Akka yaadaatti ammoo ergaa tokko kan isin qabu maalidha? Egaa horii daafaa jechuunis beekamaadha. Horii naamusa hin qabne isin jedhee ture.
Egaa rakkoo uummata Oromoo wajjin seeneffamni kun maal akkamitti wal qabata kan jedhu yaada dhuunfaa kiyyaa kaa'aa isinis yaada keessan ka'uu dandeessanii yeroo adda uummanni Oromoo rakkoo danuu rakkoo hedduu ofirraa qaba. Rakkoo kanaaf fala barbaadu caalaa uummanni keenya rakkoo irratti rakkoo walirratti uumu jira. Naaf kolchaa isaaniin jedha duraan dursee rakkoo diinagdeetiif numatu fala rakkoo siyaasaatiifis numatu fala marii caalaa wal jibbiinsa wal qeequu wal waraanuu filannee jirra. Kun ammoo gara badiitti nu geessaa gara ilmaan dhabuu gara hormaata dhabutti gara abaarsatti nu geessaa. Kun ammoo qaamni abaaramee qaamni eebbifamne rakkoo hedduutu isa saaxilamaa jechuudha yookiin isa gaa jechuudha. Kanaaf jaalatamtootaa fi hordoftoota chaanaalii kootii an kan isiniin jechuu barbaade dhugaa dubbachuudhaaf waan tokko rakkoo isaa osoo hin banne fala kennuun rakkisaa akka ta'e seeneffamni kun hima. Rakkoo nama nuti harkaa qabnu rakkoo baay'eedha. Garuu rakkoo isaa kanneen addaan baasnes hedduudha. Waan rakkoo ta'e osoo addaan baafne fala isaa argachuu hin dandeessu. Rakkoo isaa adda baasuutu dirqama. Egaa qorannoo saayinsiin deeggarame kanas yoo ilaaltan riseerchi geggeessinu sadarkaa barnoota hedduu irrattis jalqaba rakkoo adda baastan rakkoo sanaaf ammoo mata duree moggaastan mata duree moggaasa sanaan rakkoo sanaaf qorannoo keessa adeemsa keessa fala argattaa fi deebii kennitaaf jechuudha. Kanaaf seeneffamni kunis wantoota kanaaf wal qabata jechuudha. Sababni isaas uummanni Oromoo rakkoo hedduu harkaa qaba. Rakkoo diinagdeetiifis isumatu fala. Rakkoo diinagdee dhalataafis isatu sababa jechuudha. Bu'uura waan kana erga taaneeti bu'uura kanaaf ammoo fala argachuu dhabuun akka sabatti salphina waan ta'eef sirna hedduu qabnaa kan ittiin rakkoo tokko furuu dandeenyu. Jaarsummaa kan jedhamu jechuudha. Namni hundi callisee taa'u jira. Egaa rakkoo dhalataa jiru kanaaf osoo furmaata kennan meeshaalee bu'uuraa irratti taasifamaa jiru haalli gabaa yeroo ammaa tasgabbii dhabuun kun uummata keenya baay'ee sochoosee jira. Sammuu isaa qonnaan bulaan sangaa gurguree facaasaa isaa yookiin lafa isaa qotatee sadarkaa dura ittiin beekamee jireenya isaa ittiin gaggeeffatu san dhabaa dhufuun ammoo biyya kana rakkoodha waan ta'eef rakkoo kanaaf nutu fala waan ta'eef fala irratti hojjennu. Dhimma siyaasaas baay'ee dhimma siyaasaa dubbachuun barbaadu garuu osoo jaarsummaan teennee waan keenya marannee sirna gadaa qabna. Ollaa deemneetu nama araarsu jirra. Biyya biraa deemneetu nama araarsu jirra. Keenya akkamitti dadhabneen gaafii guddaadha. Kanaaf nuti waliif furmaataa taanu rakkoo walitti ta'u caalaa kana kan jedhu. Kanaaf namoonni hedduun maaliif waan hin beekne dubbattanaan jechuu dandeessan. Anin waan baay'ee siyaasaa dubbachuun barbaadu. Sababni isaas siyaasaaf namni gaafa dubbate kallattii tokkoon abaaramuudha. Abaarsa san sodaachuu osoo hin taane anin waan fala hin qabne irraa dubbachuu caalaa waan fala qabu irraa osoo dubbannee bareeda jechuu barbaadeeti. Kanaaf namoonni ergaa seeneffama kanarraa hubattan yaadanuu keessaniin wanta addaa kana caalu qabannee kan isinii dhiyaannu qulqullina sagalee irrattis ni hojjenna. Kanaaf waan hordoftaniif horaa bulaa deebanaa isin jaalannaa. Guyyaa gaarii.